Egaa hordoftoota teenya kabajamuuf jaallatamoo kun Arbor Online School. Arbor Online School barsiisuu bashannansiisuu akkasumas hojiilee online irratti dalaguu dandeenyus ta'ee hojii offline dalaguu dandeenyu kamiyyuu kan isiniif qabatee dhiyaatudha. Yeroo hundaa har'a immoo akkamitti email keenya banannee YouTube channel keenya akka itti banannu kan isin agarsiisu ta'a. Hanga xumuraatti nu waliin ta'an affeerraa keenya. Waan hanga xumuraa nu hordoftaniif galatoomaa. Akkam jirtu hordoftoota teenya kabajamuuf jaallatamoo mee kallattumaan amma immoo gara email keenya deemuudhaan Gmail isa jedhu gadi tuqna. Erga Gmail isa jedhu gadi tuqnee booda wanti itti aanee nuuf dhufu Gmail keenya keessa akkaawuntii dura yoo qabaanne akkaawuntiiwwan dura keessaa qabnu ni dhufa jechuudha. Yoo Gmail hin qabaatin immoo akkaawuntii bakka isa kanarratti haarawaa kallattiin guunna. Ammaaf garuu add another account kan jedhu san tuqna jechuudha. Akka isa tuqneen kallattiin garana fuula kana nu fida Google kan jedhu filanna jechuudha. Kallattiin Google irra seenna. Kallattiin erga Google irra seennee booda paaswordii keenya nu gaafata. Paaswordii bilbila keenya yookiin immoo lakkoofsa bilbila keenya kan ittiin iskiriinii cufnu jechuudha nu gaafata. Isa san yoo ashaaraa ta'e ashaaraan guunna, yoo immoo paaswordii piinidhaan patarnii fa'aan ta'e ni guunna jechuudha. Erga isa guunne geessine kallattiin gara keessaa nu seensisa. Yeroo kana filannoo qabna jechuudha. Create account kan jedhu san tuqna. Akka create account kan jedhu tuqneen for myself kan jedhu ni filanna. Ergasii maqaa jalqabaa ni barreessinaaf jechuudha. Mee anillee maqaa jalqabaa haa moggaasuu fi Arbor jedhee ni jira. Kan itti aanu immoo online jedhee ni jira mee maqaa abbaa. Isin maqaa keessanii waan barbaadda waan jaalattanii barreessaa next jedhaanii ergasii guyyaa itti dhalattan ji'a itti dhalattan bara itti dhalattan akkasumas saala keessan gender kan jedhu san filattanii guuttu jechuudha. Mee guyyaa 15 jedheeni jiini Janawaarii jedheeni barri 1999 jedhuuni saala filattanii dhiirotaatan dhiiraa dhalootaatan dhalaa ni filattu xumurre jechuudha. Amma garam ceena next kan jedhu tuqnee fuula itti aanutti ceena jechuudha. Fuula itti aanu irratti maqaa filattanii inni online Arbor jedha ka olaanu kan itti aanu immoo Arbor online isaas bareedaadha. Arbor online kan jedhu filadhee jira. Next jedheeni san booda paaswordii kennitaniif jechuudha. Jecha darbii kan dhoksaa keessan kan namni biraa beekuu hin qabne kennitaniifi mee an kenneefi deebi'ee jira amma kunoo. Erga isa kennitaniifi booda show bakka ibsan tuqxanii ilaaltan paaswordiin keessan sirrii ta'uuf ta'uu dhabu akka hin irraanfanne egaa next kan jedhu tuqxanii. Ergasii isa next jedhu kana tuquudhaan kallattiin garam ceetanii gama bilbila keessan guutaa isiniin jedhe jechuudhaan amma kan argamu magaalaa Finfinnee waan ta'eef Itoophiyaa jedhee natti agarsiise skip jettanii bira dabruu dandeessu garuu bilbila osoo guuttanii irra filatamaadha. Lakkoofsa bilbilaa keessan iddoo san irratti barreessitanii erga xumurtanii booda lakkoofsa keessan san irratti confirmationiin isinii ergama jechuudha. Next jettanii bira dabartanii Arbor online jedhee dhufee jira jechuudha lakkoofsa bilbilaa waliin. Ammas next jettaniini agreementii Google kaampaanii wajjin haala kanaan guuttan naa ta'e jettanii agree jettaniini agree kan jedhu tuqtan. Egaa xiqqoo nu eegsisa jechuudha. Isa hanga nu xumuramu ayyee nu xumuramee jira. Hordoftoota teenya kabajamuuf jaallatamoo haala kanaan email banannee xumurra jechuudha. Emailli keenya haala kanaan banamee dhumatee jira. Mee amma kallattumaan kan dura keessa jiru keessaa baasee email amma banadhe bira haa deemu. Email biraa keessaa qaba waan ta'eef kan dura keessa jiru keessaa baaseera. Kan amma banadhe kun Arbor online 516 ta'e gmail.com jedhe maqaa naa moggaasee naaf fidee jira jechuudha. Haala kanaan email banannaa email keenya kan bananne keessa seennee immoo mee maaltu nu ergame haa ilaallu. Email keenya sirnaan banamee jira jechuudha. Google Community Team Arbor Finish Setting Up your new Google account jedhee jira kun nu banee jira jechuudha. Meseejiin achirraa nu banamu isaa nu qaqqabee jira jechuudha Google irraa. Google nu baree jira jechuudha sa'a kanatti. Amma kallattumaan garam ceena latest start Arbor haala kanaan gadi deemnee ilaallaa. Already nu banamee jira jechuudha. Email keenya waan barbaanne fayyadamuu dandeenya kana booda. Amma mee akkamitti akkaawuntii banne kana akkaawuntii amma Arbor kan banne email bananne kanaan YouTube akkamitti akka banannu immoo kan isin agarsiisu ta'a.
iddoo iddootti yaada dabalataa isiniif qooda. Arboor Online School jala deemuudhaan YouTube kana jalatti waa hedduu argitu, waa hedduu barattu, waa hedduu irraa fayyadamtu. Hojiilee mana keessan taatanii bakka feetan taatanii hojjechuu dandeettan hunda irraa argachuu dandeessu. Mee gara YouTube seennee jirra. Amma YouTube san filannee seennee jirra. YouTube bira dhaqneetiin maal goona? YouTube akkamitti banannee tokko keenya email keenya YouTube seenuudhaan akkamitti irratti akka chaanaalii bannee hojjechuu dandeenyu kan isin agarsiisu ta'a. Amma kallattiimaan garam dhaqnaa gara mata duree ol aanu san bahuudhaan isii suuraa namaa qabdu san gadi tuqna. Bakka suuraa san gadi tuqne email keenya ka amma duratti banne san iddoo kanatti galchina jechuudha. Mee tuqnee jirra. Ishii san akkuma tuqnee maaltu nuu dhufa? Haala kanaan nuu dhufa jechuudha. Isii Arboor Online School fuuldura jirtu xiyya xiqqoo san tuqna. Akkaawuntii itti dabali jedha. Akkaawuntii itti dabali kan jedhu san tuquudhaan itti daballa jechuudha. Kunoo Arboor dhumarra kan jiru san Arboor Online kan jedhu san tuqna jechuudha. No channel jedha, hin banamne jedha chaanaaliin. Amma tuqnee jirra. Kunoo kallattumaan chaanaalii keenya create goonee jirra jechuudha. Hanguma kana chaanaalii banuun not now kan jedhu san tuquudhaan amma immoo gara keessaa seennee chaanaala keenya bira dhaqna jechuudha. Chaanaaliin hanguma kanaan banamaa. Hordoftootni kabajamuuf jaalatamu chaanaalii YouTube banachuun baay'ee salphaadha. Baay'ee irra salphaadha. Amma chaanaalicha banannee already xumurree jirra jechuudha. Mee your channel kan jedhu bira deemna. Your channel kan jedhu san tuquudhaan gara keessa isaatti yoo seennu haala kanaan nu banamee jira jechuudha. Mee gadi buuneetiin amma immoo viidiyoo akkamitti chaanaalii banne kanarratti fannisuu akka dandeenyu yookiin immoo viidiyoo chaanaalii banne kanarratti akkamitti akka fe'uu dandeenyu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Akkaawuntiin keenya isa gubbaasan banamee jira. Isii eda'uu qabdu san akkuma tuqneen upload your video jedha. Upload video kan jedhu kana tuquudhaan viidiyoo keenya achirratti maxxansina jechuudha. Mee viidiyoottan jiran keessaa viidiyoo isinii filadhee kan waliin maxxansinu ta'a jechuudha. Hanga xumuraatti nu hordofaan affeerraa keenya. Egaa viidiyoo tokko filadhee jira jechuudha. Viidiyoottan jiran keessaa viidiyoo filadhe kana fidee asirratti description isaa ni barreessa, title isaa ni barreessa jechuudha. Ergaan inni dabarsu jalqaba ergaa inni dabarsu barreessa. Hojii ergaa inni dabarsu barreesse booda description isaarraas bu'uudhaan dhaamsa dabarsuu barbaadu qabiyyee viidiyoo kanaas ni barreessa jechuudha. Akkasumas argama viidiyoo kana yookiin immoo liinkii yoo saayitii hojii ta'e liinkii namni yeroo seenu irraa argachuu danda'u ni barreessa. San booda ni filadha. Daa'immaniif ta'u hin ta'u yoo ta'e hin ta'u, hin ta'a yoo ta'e hin ta'a jedhee filadha. Akkaataan chaanaalii keessanii murteessaadha jechuudha. Erga isa filadhee booda kallattumaan maal godha? Iddoo kanatti immoo suuraa keessan profaayil keessan jijjiiruu yoo barbaaddan irra kaawwachuu yoo barbaaddan hanga viidiyoon nuti xumurree amma upload jedheen sun upload nu ta'ee xumuramu akkamitti profaayila keenya irra kaa'achuu akka dandeenyu waliin haa ilaallu. Jalqaba bakka profaayilaa sana akkuma tuqneen suuraa filannee okay jennaan jechuudha. Suuraa bakka barbaanne irra keenya finne. Suuraa yoo duratti qopheeffanne bareeda, yoo kaameraan kaafne illee haala kanaan sirreeffannee irra kaawwanna jechuudha. Suuraa irra kaannee jirra jechuudha. Profaayil keenyallee background isaatti illee suuraa kaawwannee jirra. Egaa hordoftoota teennaa kabajamuuf jaalatamu haala kanaan chaanaalii banan irratti viidiyoo keenya maxxansinee suuraa keenya kan ittiin beekamnullee haala kanaan maxxansinee viidiyoon keenyallee nuu xumuramee jira jechuudha. Viidiyoon keenya haaluma salphaa ta'een viidiyoo haala kanaan maxxansinee jirra jechuudha. Viidiyoottan kana yeroo lama maxxanse waan ta'eef tokko ni balleessa. Viidiyoon keenya haala kanaan erga maxxanee booda short viidiyoo ta'e jechuudha. Viidiyoottan gaggabaaboo akka gara chaanaaliitti hin maxxansine. Sababni isaas yeroo namoonni hedduun akka seenanii isin simatan yookiin immoo isin miseenfatan maatii isin godhatan barbaaddan ta'e viidiyoon keessa yoo xiqqaate daqiiqaa 10 ta'uu qaba. Sanii gadillee ta'u rakkoon qabu garuu daqiiqaa 10 godhuu qabdan isin. Daqiiqaa 10 ol immoo ni danda'ama. Kanaaf namoonni hunduu yeroo gara chaanaala keessanii seenan isin ilaalanii dafaniitiin akka maatii isin godhatan subscribe hedduu akka itti argattanii fi sa'aatii watch hours hedduu akka itti argattaniif viidiyoon keessa yoo dheeraa ta'e irra filatamaadha. Haala kanaan viidiyoo keenya maxxansinee jirra. Viidiyoo tokko ofirraa kan haqu ta'a. Viidiyoo wal fakkaataadha waan ta'eef haqee jira jechuudha ofirraa.
sababni isaa copyright yookiin immoo community guidelines keessatti copyright naqabuu danda'a, strike naqabuu danda'a waan ta'eef viidiyoo keessan yeroo lama yoo maxxansitan rakkinni akkasiis mudatuu danda'a waan ta'eef. Haala kanaan xumurree jira jechuudha. Hanga monetization taatanii bira dabartanitti viidiyootan haala kanaan maxxansitan kamiyyuu viidiyoo qulqulluu fi viidiyoo ofii keessanii waraabdan akkasumas viidiyoo nama biraa qeeqaa fi komii isin irratti kaasu ta'uu hin qabu. Hanga chaanaaliin keessan kan baname kun subscribe 1000 argatee sa'aatii ilaalchaa yookiin immoo watch hours sa'a 4000 yookiin immoo daqiiqaa 240 argatutti. Mee amma gara Arbor Online School keessa deemuudhaan viidiyootan garagaraa hundi kennaa argachuu dandeenya jechuudha. Irraa gadee keessa isaa kan jiru viidiyootan barsiisuu, viidiyootan hojii garagaraa irraa ilaallee hojjechuu dandeenyu akkasumas bakka feene taanee hojiilee manattis dalaguu dandeenyu leenjiiwwan garagaraa irraa arganna jechuudha. Hanga xumuraatti nu waliin ta'u. Galatoomaa Arbor Online School mana keessanii hordofaa. Yaadaaf gaafii qabdan kamuu comment irra achiin naa kaa'uu dandeessu. Gama keessattiinis achumaan description jala seenuudhaan telegiraama kan kootiin na qunnamuu dandeessu. Horaa bulaa isin jaaladha. Galatoomaa kanarraaf qabadhee dhiyaadhee hanga ammaa kan ture kana ture. Hanga xumuraatti nu waliin turtii taasistaniif horaa bulaa. Alaamanaan sa'a namaan gabbadha. Deebanaa viidiyoo biraatiin kan wal agarru ta'a jechuudha. Viidiyoo biraatiin walitti deebinaa. Hangasittuu turtiin keessan turtii milkii, yeroon keessan Arbor Online School waliin haa ta'uun hawwiif yaada kooti. Galatoomaa.